Waxabajjii 9 2026 oduu Sibuu Neetwoorkii yeroo kana simbiraan geenya. Qormaanni kutaa 6ffaa fi 8ffaa Oromiyaatti waxabajjii 15 2026 kaasee kennamuu eegala jedha biirichi. Biiroon barnoota Oromiyaa qormaanni kutaa 6ffaa fi 8ffaa guutuu Oromiyaatti waxabajjii 15 2026 kaasuun akka kennamu ibse. Dhimma sana ilaalchisuun sabaa maaliif ibsa kan kennan hoogganaan biiroo barnoota Oromiyaa Tolaa Bariisoo qormaanni xumuraa sadarkaa tokkoffaa kutaa 6ffaa waxabajjii 15 17 2026 kan kennamu ta'uu fi qormaanni xumura barnoota sadarkaa giddu galeessaa kutaa 8ffaa immoo waxabajjii 18 19 2026 akka kennamu dubbataniiru. Tolaa Bariisootti dabaluun qormaata kutaa 6ffaa bara kanaa Oromiyaa irraa barattoota 500,000 fi 47,000 fudhataa jedhan. Kan kutaa 8ffaa immoo barattoonni 400,000 fi 30,000 ta'an ni fudhatu jedhan. Waliigalaan waxabajjii keessa Oromiyaatti barattoonni 900,000 fi 70,000 ol qormaataaf ni taa'u jedhame. Qophii qormaata kutaa 6, 8 fi 12 ilaalchisee barnoota yeroon xumuruu tiitoriyaalii kennuu, qorumsa moodelii kennuun shaakalchiifamaa turuu fi ammas shaakalarra jiraachuu hoogganaan biirichaa dabalataan ibsan. Qormaannis giddugala qormaanni kennamutti geejjibsiifamee jiraachuu himaniiru. Oduu taanuun poolisiin Keeniyaa namoota hiriira ba'an irratti aara nama imimmaanessu dhukaase. Gartuun poolisii hiriira jeequmsa to'atu kaleessa jechuun waxabajjii 8 2026 Keeniyaatti namoota hojii ijaarsa paarkii biyyaalessaa Naayiroobii kan qaama magaalaa guddoo biyyattii ta'e keessatti ijaaramuuf karoorfame mormuun ba'an irratti aara nama imimmaanessu dhukaasaa ooleera. Reuters akka gabaasetti humnoota tasgabbii tarkaanfii fudhataniin hulaa seensa gubbaa paarkii biyyaalessaa Naayiroobii duratti yoo xiqqaate namoota 9 to'annoo jala kan oolchan yoo ta'u isaan keessaa tokko abbaa seeraa waliigala duraanii Deevid Margaadha. Tajaajilli adda addaa bineensota bosonaa Keeniyaa KWS piroojeektii sanaaf kan filame yoo ta'u innis iddoo sanatti eegumsa dhala bineensotaa bal'isuuf akka gargaaruu fi naannichi giddugala kaapitaala biyya keessaatti kuusaa bu'aa jireenya bineensotaa kan magaalaa guddoo keessatti argamu isa tokkichadha jedhame. Hiriirtonni kanneen maqaalee adda addaa dabalatee hurrufni lafa duwwaa miti kan jedhuu fi dhaadannoowwan biroo qabanii hiriira ba'an piroojeektiin sun ijaarsa bakka dhaabbannaa konkolaataa 1,000 ol qabatu dabalatee daangaa eegumsa paarkii Keeniyaa isa beekamaa ta'e tokko dhiphisaa jedhanii mormaa jiru. Paarkiin sun wiirtuu daldala giddugala magaalaa Naayiroobii irraa fageenya kiiloomeetira 10 qofa irratti argama. Xumura irratti kirkira lafaa kibba Filiippiins mudateen lubbuun namaa darbuun dhaga'ame. Kirkira lafaa olaanaa kibba Filiippiins mudateen yoo xiqqaate namoonni 32 du'uun gabaafame. Kirkirri lafaa sun 7.8 galmeessiise. Kan mudate handaara galaanaa odola Mindaanaa'oo kibba Filiippiins keessatti ta'uu aangaa'onni Filiippiins himan. Kirkirri lafaa sun akka lakkoofsa biyyattiitti dilbata ganama sa'aatii 1:37tti mudate. Biyyoota akka Filiippiins, Jaapaan, Indooneeshiyaa fi Awustiraaliyaatti suunaamii kakaasuu malaa jedhamee akeekkachiifame. Garuu sa'aatiiwwan muraasa booda akeekkachiisaa sana haqaniiru. Iddoowwan garaagaraatti gamoowwan yoo jijjigan manneen nyaataa barbadaa'aniiru. Kutaalee bulchiinsa biyyattii garaagaraatti namoonni 100 ta'an miidhamuu hedduun achi buuteen dhabamuu fi 10,000 kan ta'an qe'eef qabeenya isaanii gadhiisanii baafamuu gabaasaniiru aangaa'onni. Mindaa'oon odola Filiippiins keessaa bal'inaa fi baay'ina uummataatiin sadarkaa 2ffaarratti kan argamtu yoo ta'u uummata kitila 26tu keessa jiraata. Baay'inni namoota miidhamanii ammallee eejensii ittisa balaa biyyaalessaatiin mirkanaa'uu qabaa jedhame. Ejensiin sun gabaasaalee maddeen naannoo adda addaa irraa walitti qaban qulqulleessee guyyoota dhufan keessatti oduu waaltaa ni kennaa jedhame eegama. Aangaa'onni naannawaa handaara galaanaa Sarnagaanii keessatti kan wiirtuu kirkira lafaa sanaa irraa gara kiiloomeetira 20 fagaattutti namoonni 17 du'uu gabaasaniiru. Isaan keessaa baay'een isaanii sigiga lafaatiin kan du'anidha. Kirkira lafaa sanaan yeroof tajaajilli humna ibsaa fi quunnamtiin Sargaanii keessatti addaan citee ture. Booda deebi'ee tajaajila kennuu eegalee jira jedhan. Magaalaa Saantos kan dhiyeenya balaa kanaan namoonni 10 du'uu aangaa'onni himan 22 immoo dhabamaniiru.